Harka fuun akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC bitootessa 31,2023 oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Faayisaati. Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaan ijaaramaa kan ture piroojeektoonni bishaan dhugaatii godina Booranaatti xumuramuun tajaajilaaf baname. Gadaa Bultuum. Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaan ijaaramaa kan ture piroojeektoonni bishaan dhugaatii godina Booranaatti xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Godina Booranaa aanaalee Dubulluqii fi Mi'ootti piroojeektoonni bishaan dhugaatii faawundeeshinii Hacaaluutiin qarshii miliyoona 22 fi 143 ijaaramaa ture xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Rakkoo hongee gama bishaan dhugaatii magaalota Dubulluqii fi Bokkootti hawaasa Booranaa deddeebi'ee rakkisu yeroo tokkoof deeggarree deemuu osoo hin taane hundeerraa furuuf hojii ijaarsa bishaan qarshii miliyoona 22 fi 143 oliin ijaaramaa xumuramuun guyyaa har'aa tajaajilaaf banaa tolchuu haati manaa Hacaaluu Hundeessaa Faantuu Damisee himtee jirti. Hawaasni aanaalee kanneen hojii eebba isaaniif hojjetame galateeffachuun lammiif qoricha jechuun haadha manaa aartist Hacaaluu jajatan. Oromiyaatti barnoota afaan Faransaay cimsuu irratti jila Faransaay waliin mari'atame. Eebbaa Waaqjiraa. Ganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoon ministeera dhimma alaa Faransaaytti jila ittaantuu daayirektera barnoota afaan Faransaay Maariyaa Baashaaliin durfamu waliin haala barnoota afaan Faransaay dagaagsuu fi guddisuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Dr. Tolaan maricha irratti Oromiyaa keessatti manneen barnootaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa 7 keessatti barattoonni 3,132 akkaataa filannoo isaaniitti afaanota biyya alaa 3 barataa akka jiran himaniiru. Barattoota kanneen keessaa 40 afaan Faransaay, 36 afaan Chaayinaa fi 24 afaan Arabiffaa barachaa jiraachuu ibsaniiru. Barattoonni afaanota biyya alaa barachuun bu'aa olaanaa akka qabu ibsuun ragaan biiricha irraa argame ni mul'isa. Jilli Faransaay barattoota afaan Faransaay barataniif carraa barnootaa akka mijeessan himuun qulqullina barnoota afaanichaa guddisuu fi barsiisotaaf leenjii itti fufiinsa qabu akka kennan eeraniiru. Qophii sirna barnootaa fi deeggarsa meeshaalee barnootaa barbaachisan taasisuu akka itti fufanis himaniiru. Aanaa Abargaallee keessatti hanqina nyaataa fi qorichaan namoonni 47 du'uun dhagahame. Gadaa Bultuum. Aanaan Abargaallee kan godina saba Wagimiraa keessatti argamtuu fi humnoota TPLF'n qabamtee akka turte himamu keessatti hanqina nyaataa fi qorichaan namoonni 47 lubbuun darbuu bulchiinsaanichaa fi namoonni maatii isaanii dhaban BBC'tti himaniiru. Bulchaan aanichaa obbo Alamuu Kiflee waggaa lamaan ol aanichi to'annoo TPLF jala akka ture himuun roobii bitootessa 2027 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnoonni kunneen gadhiisuu himuun raayyaa ittisaa fi humni addaa naannichaa iddicha seenus ibsaniiru. Kana hordofuun odeeffannoon jiru addaan baasuun namoonni 47 ol hanqina qorichaa fi nyaatan lubbuu isaanii darbuus heeraniiru. Namni Kiroos Galaa'u jedhaman haadha warraa obboleessa isaanii da'umsa irratti du'aan dhabuu isaanis BBC'tti himaniiru. Mul'ash jechuun kan maqaa waaman namni kun haati daa'imni isaanii sadaffaa da'uuf guyyootaaf ciniinsifachuuf booda gidiraan da'anis dhiigni baay'een waan dhangala'eef wal'aansa osoo hin argatin lubbuun darbuu danda'eeraa jedhan. Guyyoota 5 ciniinsifattee deesse yeroo dhiigni dhangala'u geejjibni gatii hin turreef siree irratti baannee karaa jalqabne Abargaallee irraa Saqotaa galuuf miilan guyyaa tokko deemsisa garuu karaan irratti nu jalaa duute jechuunis eeraniiru. Waraanicha wal qabatee ijoollee isaanii waggaa 16 fi 22 jalaa ajjeefamus dubbataniiru. Bu'uuraalee misoomaa fi tajaajilli hin jiru jechuun akkasumallee hanqinni qorichaa jira. Kana malees dhaabbotiin lafaa homaa tajaajila kennaa hin jirredha jechuunis eeraniiru. Akka isaan jedhanitti ammas hanqinni qorichaan dhukkuba busaa namoonni rakkatanii fi tajaajila fayyaa hin argannellee akka jiranis dubbateera. Obbo Kiroos aanicha keessa namni hundi rakkoorra ture beelanis namni du'eera mootummaan erga galee booda furmaata fida jennee abdanna jechuun eeraniiru. Obbo Alamuun humnootiin mootummaa naannicha to'achuun wal qabatee qorichaa fi calaltuu bishaanii akkasumas nyaata dhiyeessuun hojjechaa jirraa jedhan. Kanneen naannoo sanirraa buqqaanii turan qe'ee isaanitti deebisuuf hojjetamaa jiraachuus himanii jiru. Aanaa Abargaallee keessatti namoonni 80,000 ol ta'an akka jiraatan yoo ta'u kanneen keessa 37,000 buqqaanii magaalaa guddoo godinichaa Saaqotaa keessa akka jiran bulchaan aanichaa dubbataniiru. Raashiyaan nyaata kennitee meeshaa waraanaa fudhachuuf gara Kooriyaa Kaabaa jila erguuf jedhan dubbii himaan nageenya biyyaalessaa Ameerikaa Joon Kirbii dabalata qabna.
Raashiyaan nyaata kennite meeshaa waraanaa fudhachuuf gara Kooriyaa Kaabaa jila erguuf jedhan dubbii himaan nageenya biyyaalessaa Ameerikaa Joon Kirbii. Obbo Kirbiin akka jedhanitti waliigalteen kamiyyuu kan Raashiyaa fi Kooriyaa Kaabaa gidduutti adeemsifamu seera mana maree nageenya UN sarba. Ameerikaan kanaan dura Kooriyaan Kaabaa loltuu Raashiyaa Yuukireen keessa jiraniif meeshaa waraanaa dhiyeessiti jechuun himachaa turte. Kooriyaan Kaabaa garuu himannaa irratti ka'u kana waakkachaa baate. Obbo Kirbiin waa'ee waliigaltee Raashiyaa fi Kooriyaa Kaabaa kana US odeeffannoo haaraa qabdi jechuun ibsa gaazexaa kennan irratti dubbatan. Raashiyaan jila gara Kooriyaa Kaabaa erguuf akka barbaadaa jirtu hubanneerra. Raashiyaan nyaata kennitee meeshaa waraanaa fudhachuuf jirti jedhan. Dubbii himaan nageenyaa kun Ameerikaan waliigaltee biyyoota lameenii kana irratti dhiyeenyaan hordofaa turte jedhan. Kooriyaan Kaabaa akka addunyaatti biyyoota hiyyeeyyii jedhaman keessaa yoo taatu dhuma bara 1990moota irratti beela mudate dabalatee waggoota dheeraaf hanqina nyaataan rakkatti. Guraandhala keessa biyya mootummaa abbaa irree addunyaan keenya qabdu kanatti oomishtummaan gadi bu'uuraan kan ka'e rakkoon nyaataa hamaa qabaatti jedhameetu ture. Haala qilleensaa badaa, to'annoo daangaa cimaa fi qoqqobbii addunyaa cimaan dabalatee rakkoon biyyattii akka hammaatu taasisu. Suuraan saatalaayitii Kooriyaa Kibbaa irraa argame Kooriyaan Kaabaa nyaata toonii 180 kan bara 2021 irra xiqqaatu bara 2022tti akka oomishte agarsiisa. Kamisa darbee ministeerri faayinaansii Ameerikaa namicha lammii Siloovakiyaa, Raashiyaa fi Kooriyaa Kaabaaf giddugaltummaan hojjete jechuun maqaasaa adda baaseera. Namni ganna 56 Ashoot Maarkicheef jedhamu dhuma bara 2022 fi jalqaba 2023 irratti bittaa fi gurgurtaa akkasumas waliigaltee Kooriyaa Kaabaa meeshaa waraanaa gara Raashiyaatti akka geejjibdu gargaaruu mijeesseera jedhe ministeerichi. Jijjiirraan immoo Kooriyaan Kaabaa qarshii xiyyaara daldalaa meeshaalee fi mi'a dheedhii fa'aa argachaa turte. Ameerikaan nama kana adda baasuun tarree bilaaklistii jedhamu keessa galchite jechuun daldaltoonni Ameerikaa nama kana wajjin hojjechuu hin danda'an. Qabeenyi inni Ameerikaa keessaa qabus ni qabama. Qoqqobbiin biyyoonni lixaa Raashiyaarra kaa'an humna meeshaalee waraanaa Yuukireen keessatti dhabdee bakka buusuu akka rakkatu taasiseera. Raashiyaan meeshaa waraanaa argachuuf biyyoota kaanitti fuula akka gargalfattus taasiseera. Bara darbee muddee keessa Iraan deeggartuu waraana Raashiyaati ijoo taateetti jettee turte Ameerikaan. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Gaazexeessa waa'ee qaala'insa jireenyaa gabaase to'atamee jira. Bangalaadeshitti gaazexeessan beekamaan gabaasa waa'ee qaala'insa jireenyaa irratti gabaasuun baay'ee qoodamee ture oduu sobaati jedhamuun hidhame. Gaazexeessan maqaan isaa Shamsu Zamaan Shamsi jedhamuuf gaazexaa Parzoom Aloo Deeyli jedhamuuf hojjetu mana murtiitti dhiyeeffamuun mirgi wabii dhorkamee jira. Odeessiin gaafa gurraandhala 26 gaafa guyyaa walabummaa biyyattiitti maxxanfamee tures mootummaa waa'ee qeeqa hidhamuun hidhatamee jira. Qaamoleen mirga namaatiif falmanis hidhamuu gaazexeessaa kanaaf dhiibbaa mootummaa bilisummaa pirees irraan ga'aa jiru balaaleffatanii jiru. Mootummaan himannicha haalullee qaamoleen mirga miidiyaatiif falman walabummaa pirees bulchiinsa duree biyyattii kan bara 2009tti gara aangootti dhufan jalatti sarbamaa jiraachuu himatan. Dhaabbanni Reporter Without Borders jedhamu bara darbe guyyaa walabummaa pireesii addunyaa irratti Raashiyaa fi Afgaanistaanii gaditti Bangalaadeshiin biyyoota addunyaa 180 keessaa sadarkaa 162ffaa irra kaa'ee ture. Gaazexaan obbo Shamsi hojjetaniif kunis biyyattii keessatti isa guddichaa fi baay'ee beekamaa guyyaa guyyaan maxxanfamudha. Gaazexeessaan kunis hangamii hidhaa keessa turuu akka danda'u irratti wanti ifa ta'e hin jiru. Gabaasni kunis mana jireenya isaa dhakaa alatti argamutti namoota uffata dambii hin uffatiniin guyyaa roobii to'atamuu himame. Dhaabbanni inni hojjetuufis hanga sa'aatiiwwan 30 oliif poolisiinii fi ejensiiwwan odeeffannoo hundi waa'ee isaanii hin beeknu waan jedhaniifu eessa buutee isaanii hin barin ture. Gabaasni obbo Shamsiin hojjete kunis jiraattota biyyattiitiin ijoo dubbii ta'ee ture. Yaadni kennameenis erga waraanni Raashiyaa fi Yuukireen eegalee kaasee gatiin midhaan nyaataa addunyaa maratti dabalaa jiraachuu irratti yaaddoo qaba kan mul'ise ture. Gabaasni kunis namoota baay'een kan qoodame yoo ta'u garuu immoo waytii gabaasichi feesbuukii gubbatti qoodametti suuraa nama dogongoraa fayyadamee ture.
gaazexeessaa waa'ee qaala'insa jireenyaa gabaase to'atame Muzayyin Kadir